السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دران درسي مكان كينيو سنجاني. السعادة ننجاني. سعادة سنجان ما شاء الله. أنس حمزة موسى ننجاني. قافين سيقافة شو تيما. ناي هماني تانك. كوبيدا. كوبيدا. ما شاء الله. قافين تيما جتي صومناف باتي ميكافيت. deebisa kana yoo deebiste badhaasa ajaa'iba qabta. Soomanaaf baatii meeqaa fi baatii takka fi guyyaa 29. Baatii takkaa fi guyyaa 29. Maashaallah deebistee jirta. So mee soomana kanaaf baatii kabajamaa kanaaf haala kamiin itti qophaa'u jirtaati? Irra hedduun nama nyaata adda addaa godhachuudhaan mana babbareechuudhaan afata adda addaa bituudhaan agartee mana isaa qalama dibuun itti qophaa'u. So ati haala kamiin itti qophaa'u jirta? Wallahi ani haalli itti qophaa'u jiru keessuma kiyya qulqulleessuudha. Namaan aarsillee hin qabu gin kana waan hin beekne kan hin aarsee jiraate. Ifuma gaafachaa kanuma malee inni biraa kan hin eeguun hin qaban akka kiyyatti. Maashaallah. So ilmi namaa dura wanni godhuu qabu maali? Soomanaaf. Soomanaafif qulqulleessuudha. Qulqulleessoo hoggaa jennu qaama keenya dhiqannee moo? Qaama miti keessa qalbii malee. Maashaallah gaaffii ta'e dhibbatti deebistee jirta. Gaaffiin itti aantu maal jetti? Si gaafadhu? Laaftuudha. Maqaan ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam Quraana keessatti bakka meeqa dubbatameetti? Bakka 4. Bakka 4. Eewa. 4. Ndekhuj. Inshallah obboleettiin teenya gaaffii dura guutuma guut 100% deebisee jirti. Garuu gaaffii lammaffaa kana takkuma dhabde bakka 5 dubbatame. Inshallah tunis barnoota guddaa isin jenna. Badhaasni keenya badhaasa kennu deemna. Badhaasa kana dhugi. Nin deebisa. Dhugi haa dhugi. badhaasni keenya bishaani rasuulli sallallahu alaihi wasallam maal jee irra caaltuu sadaqaa jee bishaan nama obaasuudha jee kanaaf bishaan obaasan jira obboleettii keenya rabbiin nurraa haa qabu. Galatoomee atileetu galatoomee. Abshir.